Googilii banachuu barbaannee jettanii hubata akka yaadda'ina. Akkaawuntii Googilii banachuu barbaannee jettanii yaadda'ina. Amma kallattii maal YouTube irratti isin agarsiisa. YouTube irra seennee iddoo sign in jedhu gara olii kana hin tuqna. Achi booda inni soqee kana nuuf fidaa jechaadha. Gabatee kana nuuf fida. Gabateen kun foon meembarii yookiin imeelii galcheedha. Foon meembarii itti galchina hoo qabaanne. Imeelii yoo qabaanne itti galchina. Yoo imeelii hin qabaatiin foon meembarii keenya galchina. Foon meembarii fakkeenyaaf amma lafa jirtanii Itoophiyaa jiraattanii biyya keessa jiraattanii biyya alaa jiraattanii biyya keessa fi biyyaan ala jiraattanii rakkoo maatuun qabu. Lakkoofsa biyya sanaatiin banachuu dandeessan. Lakkoofsa Itoophiyaatiin banachuu dandeessan biyya sana teessanii. Fakkeenyaaf amma inni Itoophiyaa keessa jira. Duwwaa 9 jedheetan lakkoofsa kee galcha. Lakkoofsa kee akkuma isin amma argaa jirtan kana lakkoofsa kee galcheera. Achi booda myself hin jedhaan. Create account kana tuqeet maala filadhaa myself ofii kiyyaafan banachuu barbaada gatii ta'eef. Achi booda maqaa jalqabaa fi maqaa isa lammataa itti galchitan. Yoo chaanaalii YouTube hojjechuu barbaaddanii maqaa isa filattanii kaatasan itti barreeffattanii jechaadha. Maqaa jalqabaa fi maqaa isa lammataa. First name fi second name yookiin surname kana isa kanneen lamaan seeraan osoo hin dogongoriin itti barreeffanna. Egaa itti barreeffannee kaane booda maal goona next jennaan. Amma fakkeenyaaf ani Turaa jedheen maqaa kootiidha. Third name immoo second name Tubeedha. Turaa Tube jennee achi booda kaane next tuqnaa jechaadha. Next akkuma tuqnee kaane fuula itti aanutti nu dabarsa. Fuula itti aanu maal jedha? Basic information jedha. Akkuma waliin argaa jirru kana basic information jedha. Basic information kana yogguu guunnu bara dhaloota keenyaa guyyaatti dhalanne ji'a keessa dhalannee fi saala keenya. Saala dubara moo dhiiraa amma fakkeenyaaf akkuma isin argaa jirtan kana ani deeyi 21 dhaladhe. Bara 2019 dhaladhe akka faranjootatti jechaadha. Maayii keessan dhaladhe ji'a maayiiti. Saala immoo meelidha. Dhiira gatii ta'eef jechaadha. Amma egasii next tuqna. Next erga tuqne Gmailii adreesii nuuf filachiisa. Kanaadhaan sii kenne kana immoo kabiraa filattaa nuun jedha inni sadaffaan. Inni tokkoo fi inni lammaffaa kun isantu nuu kenne. Isa sadaffaan kun immoo create ofii keenya uummachuu barbaanne isa sadaffaa tuqna. Amma kana lamaan keessanii turaatube 52 gmail.com kana filadheera jechaadha. Achi booda strong password galchitan. Password sun karaktariin isaa 6 sanaa ol ta'uu qaba. 6 fi sanaa ol ta'uu qaba. Minimum isaa 6 ta'uu qaba. Sanii ol ta'uu qaba. Mixer inni filatamaa leetarii meembarii fi simboolii yoo ta'e sirriitti filatamaadha. Kan haakariin akka nu harkaan cabsine jechaadha. Leetarii keessa maknee simboolii maknee meembarii yoo makne sirriitti filatamaadha. Amma akkuma isin argaa jirtan kana. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you. Haakariin nu harkaan cabsine jechaadha. Isa kana lakkoofsa mistiraa kan nama tokkotti himuu qabnu bakka. Paaswordii yoo badees paaswordii kana hundeeffanna. Lakkoofsa bilbilaa, recover emailii fi paaswordiin kun sirriitti barbaachisaadha. Sirriitti barbaachisaa. Paaswordii kana dagachuu hin qabu. Paaswordii amma isin ilaalaa jirtan kana dagachuu hin qabu. Biyya keessatti, biyya alaa teenyee biyya keessatti banachuun hin danda'amu. Homaa rakkoo hin qabu. Egas booda lakkoofsa bilbilaa itti galchitan. Duwwaa 9 jennee akkasitti itti galchina. Biyya jirtanii jechaadha. Rakkoo hin qabu. Biyya Arabaa teessanii biyya keessatti guuttachuu hin dandeessan. Homaa rakkina hin qabu. Egas booda egaa lakkoofsa guuttannee kaane booda next jennaan. Egaa next jenneen lakkoofsa kee kana maqaan chaanaalii keetii kana deebistee recover meembariin isaa kanaan hin jedha. Achi booda egaa isa kanneen qabannee kaane booda next jennaan. Kanneen qabannee kaane booda maal jennaani next jennaani jechaadha. Kinoo akkuma isin argaa jirtan isa jala jiru kana next kana tuqna. Next jennaan akkuma jennee fuula itti aanutti nu dabarsa. Privacy in the policy jedha. Seera YouTube kana hin walii galtamoo waliin galtuu jedha. Aan agree jechuu ni qabda. Maaliif ree? Mircaa filannoo homaatu hin qabdu. Waliin galuudha qofa yoo ta'e malee filannoo homaatu hin qabu. Isaa waliin galiin duubatti si deebisa. Achi booda akkuma isa ittiin walii galtee booda Google service gochaa jira jechaadha. Hin soqa. Google kana sii galmeessee ka'ee sii soqaa jira. Egaa sii soqee yoo inni dogongora ta'e haga steepii kanaas hin deemsisu jechaadha. Achuma irratti tiraagee siin jedha yookiin sooree siin jedha. Egaa kana siraataan guuttanii geessitanii amma akkuma argaa jirtan YouTube kiyya
baneeraa jechaadha. Kunoo akkuma amma isin argaa jirtan baneera. Kunoo akkuma amma isin argaa jirtan kana. Barnoonni keenya har'aa asuma irratti xumurama. Subscribe gochaa notification isaa ol irra galfachaa yaadaa fi istaatii qabdan hunda koomentii irra nu teechisaa galatoomaa.